Oduu amma nu ga'e qabnaam. Abukaatoowwan Jawaar Mohammadin akka Jawaarin waliin argine dhorgamuun himame. Humnoota waraanaatiin kan ittifaman abukaatoowwan kunniin Jawaar Mohammad waliin wal qunnamuu hin dandeenye jedhu Dr. Tokkummaa Dhaabaa. Akka Dr. Tokkummaan jedhanitti Jawaarin wal arguudhaaf beellamni har'a ture. Haa ta'u malee sababa hin baramneen loltootaan dhorgamneerra. Mooraan mana hidhaa Jawaar Faatii keessatti hidhaman guutumatti marfameera. Nuti abukaatoowwan jaataanee erga deemnee carraa Jawaarin wal arguudhaa dhorgamneera jechuun Dr. Tokkummaa Dhaabaa OMN'tti himanii jiru. Abukaatoo Jawaar Mohammadi Dr. Tokkummaa Dhaabaa haalli ture maal fakkaata? Jawaarii wal argitaniirtu har'a? Har'a abukaatoo nama qofaa miti gara nama 6 taanee dhaqne yoo dhageessee ta'e hin beeku yeroo darbe gaafa jimaataa yookaan gaafa jumaa dhaqnee turre akkasuma nama 6 taane sin agarsiisuu hin dandeenyu hojii qabanneerra hojiin nutti baay'ateera hojii dureessi yookaan dafinoo sin agarsiisuu hin dandeenyu har'a isaa 8 akka lakkoofsa biyya kanaatti akka warra Yeroopitti immoo sa'a 2 jechuudha waaree booda kootaa sin dubbisiisna nuun jedhanii jennaan har'a beellama fudhannee kan akka Girmaa Guutamaa, Ibsaa Gammadaa, Kadir Bulloo, Waabee nama jedhamu, Mahammad Jimaa, Tuulii Baay'isaa, Aanaa Misgaanuu mul'ataa taanee dhaqne. Yeroo nuti achi geenyu mooraan sun marfamee jira. Maaliif akka ta'e hin beeku hidhatamee hidhannoodhaan poolisoonni marsanii eegaa jiru. Ka durii ala jechuudha. Haala hin beekamneen garamneen jechuu kooti. Namuu achiin darbuu hin danda'u. Itti siqnee dubbisuuf illee rakkisaa ture. ID keenya yookaan immoo waraqaa eenyummeessaa abukaatoo qabannee itti siquu yaalle kanatti agarsiisaa jechuudha. Yeroo yaallutti maaliif hin jennaan abukaatoo jennee maali jennaan itti himnee namicha hoggana warra naannoo sana eegaa jirutti nu geessee isa itti himnee beellama qabnaa Komaander Tsaggaayee nama jedhamu biraa abukaatota abalabaluuti jennee itti himne jennaan lakkii hin gashiinaa jedhamneerra yeroo muraasaa fi isin hin galchinuu hin dubbisiisnuu jennaan sa'aatii muraasaaf moo yeroo gura muraasaaf jennee gaafanneenna lakkii yeroo muraasaaf hin galchinaa nu jedhaniiru deema isin galchuu hin dandeenyu jedhanii deebisanii jechuudha. Sababaan isaa hoo maali? Sababa isaa sitti himuu hin barbaanne bakka kanuma kan sitti himuu dandeenyu jedhan. Koottaa jedhanii ka'aniiti diduun kunoo maal agarsiisa? Amma gaa waan lamatu jira. Jarreen kun warra poolisii idilee miti warri marsanii jiran. Warri poolisiin Finfinnee idilee suni warri keessaa jiran suni seenne mooraattuu seennee itti siqnee arguu dadhabne nuti amma bakkeetti nu deebisan jechuudha. Amma wal quba qabu jennee amanna gaa namichi kun ala dhaabatee otoo isaan sanarraa ergaa kana fudhatiin nu deebisa jennee amannu gaa nuti akka seeraatti namni bakkee dhaabatee nama deebisu kun waan beekuuf. Qaama isin waamee yookaan isin dubbattaniin komaandaras haa ta'u qaamota naannawa san eeganii fi yookaan eegsisanis haa ta'u dubbiftanii yookaan nu didamneerra jettanii waan beeksiftan qabdu. Itti siquyyuu hin dandeenyu jedhe mooraalituyyuu hin dandeenye mooraatti siquyyuu hin dandeessu lixuu miti bara. Kun kanaan osoo jirum itti aanaa barreessaa kafaa'uun obbo Dajanee Xaafaa hidhamu maatiin isaanii OMN itti himan. Akka maatiin obbo Dajanee jedhanitti ganama barii humnoonni mootummaa qabanii deemuu dubbatanii jiru. Obbo Dajaneen qabamanii fudhatamuu malee haga ammaatti bakki isaan itti hidhaman hin beekamne jedhu maatiin isaanii. Obbo Dajanee Xaafaa bara 2016 keessa gaafa mormiin guutummaatti geggeeffamaa tures hidhamuun isaanii ni yaadatama. Oduma wal qabateen barreessaan kitaabaa fi rogeessa miidiyaa hawaasaa kan ta'e dargaggoo Saphaloo Kadir hidhamuun himame. Saphaloo Kadir qabamee kan hidhame magaalaa Dirree Dhawaa keessatti akka ta'e jiraattonni OMN itti himanii jiru. Magaalaa Dirree Dhawaa ganda Qoree jedhamu keessaa kan qabamee fi wayita ammaa buufata waajjira poolisii ganda 04 keessatti kan hidhame ta'u jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa nutti himanii jiran. Egaa daawwattoota keenya haala Oromoof Oromiyaa keessa jirtuu fi itti oltee bultu jala buunee isin biraan geenya.